Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurbato kotu ozoni vidiemu baraha dhaqe. Baraha tana keessa dhaqe, bosona keessa dhaqe, bosona tana keessa di heme dechi tana kana daawwate. Ozoni vidaawwatu bosona tana keessa leencitti asbe. Leenca gaa ilmi namaa akkatti sodaatu ni beeytanii mire. Leenca kana dura fiigee odooni fi leenca dura fiigu, leenca dura fiigu eela tokko dhufe. Eelatti dhufe kana leenca dhaqqabe biraan dabrannaan bakka seenuun qabu eelli immoo mukaatiitu kanatti eela gubbaa jira. Haadaatiitu cikeesaan gajjira. Achi utaaleetuma haada kana qabate. Haada kana qabate irra gaddeeme. Leenci boolla afaanii eela kana afaan deddeemeetuma akkatti buudhabee isaa cirreejju gurbaan haada kana jabeeffate duuba akka ta'u dhabe. Yeroo kana duuba if jala kanuma gammillate hubaabaa if jalaan arke. Rakkoo gubbaan dhaggeeffadhu gaa. Hubaabaa arke. Hubaabaan guddinni isaa afaansaa tokko eela kana giyaa tokko afaansaa eela kana giyaa arraba walakkaa sun ol baasee akkanatti ol eege jechuudha hubaabaan. Lubbuun asii galteef harkaanis qabachuudha jira dadhabe haada kana. Leenca achi gubba jira. Nam tokko hin jiru mas kadhufee leenca kana ari'ee isa baasu. Isa akkana jiru duuba rakkoo gubbaan dhufuudha jirti gadhuga. Hantuunni lama dhufe. Hantuunni adiin tokkoo fi gurraachi tokko dhufanii muka kanarra as deemeetuma haada kana qaccam godhe haa. Hoggaanii fi godhenni naasuu akka ta'u dhabeetu jeetu bakka dhuma godha. Adiin muree kutaa hoggaanii fi kute gurraachaan dhufee mura. Adiin itti deebi'anii mura gurraachinis dhufee mura. Oduma jedhanii hoggaanii fi muruu dhadhiyaatee lubbuun isaa si galte laata hogguunii fi boodarra murame ani isaan dhaqagguunii fi inni jee lubbuun asi galtee fi akkasii hirriibaa dammaqee jee wajjiiraaruun dhabdan isinu yallaa manaama hirriibaa dammaqee bar hoggaanii fi dammaqee eeggadhugaa hiikkaadha qaba bilaashimi nama manaama hiikaa beeku bira dhaqee gaafatee namni hiikkaa beeku maal jeen leenci si jala fiigee malakul mawtii malaayikaa ruuhee namaa fuudhu haanni ati duraa qabatte umrii tante amma si hafe jeen boolli ati duraa seentummoo boolla qabriidhaati hubaabaan achi keessa si eeggatu hujii tanteetii jeen jechuudha. Hantuunni gurraachinii fi adiin halkanii guyyaan umrii tante amma si hafe akkasin nyaachaa jiranii je. Yeroo amma dura viidiyoo tana laalturraa ilaa hanga ammaatitti waa tokko nyaadhamte umriin tante nyaadhamaatuma deemuudha jirti. La togguuni fi nyaadhamtee qattaatee muramte hubaabaadhaa si eeggata moo jannataa si eeggata. Arrumaan facaafadhu waan facaafatan muratanii isiniin jecha jabaadha.